kan dhiiraa dubartootaa kan biyya keessaatiif kan biyya alaa cufti keessan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. galanni ka rabbiiti islaamummaa irratti aqiidaa qulqulluu irratti rahmata isaatiin kan walitti deebisee jechaa gama sagantaa keenya kanarraaf qindeeffannetti tarkaanfanna. barnoonni keenya akkuma asin dura dabre seenaa dubartootaati. seenaa dubartoota islaamaa haadha ambiyoota haadhotii ambiyootarraa dubartoota sahaabaa fi taabi'ootarraa hanga dubartoota zamana keenya dubartoota gurguddoo haga haadha imaamul albaanii dubbanna jennee rabbi keenya gargaarsifannee cirracha kaa'annee miila fuudhaa jirra. galanni ka rabbiiti torbaan dabre keessatti jechuun kutaa duraa qooda tokkoffaa kutaa tokkoffaa keessatti sadarkaan dubartiin qabdu irraa mata duree tokko kifilii tokko dubbannee dabarsine. san keessa har'a kutaan itti aanu qooduma kana jalatti kutaa lammaffaa seenaa yookiin sadarkaa dubartiin amantii addunyaa duraan dabran keessatti qabduu fi akkasuma amantii islaamaa keessaa argattee kan kutaa lammaffaa qalbii gurra dura qalbii walii ergifnee haa dhageeffannu. ajaa'iba addunyaan dubartii jechuun haadha ambiyootaa haadha goototaa tan addunyaa deesse osoo dubartiin hin jiraanne silaa ambiyoonni hin jiraatan osoo dubartiin hin jiraanne gootonni hin jiraatan burqaa warshaa ambiyootaaf ulamootaaf hayyoota addunyaa kana cuftii warra addunyaa kana dinqisiisee dubartii duubaan jira jenneetii dabarsine. wallaahi dubbiin tun dhugama. har'a garuu dubartiin sadarkaan isii waan ol ka'e waan sadarkaa mirga guddaa argatte seetee baay'ee dagamaa jirti. san keessaa dursoo nama dukkana beekutu waan ifaan qabu beeka. nama beelahee argitu waan nyaanni qabu beeka. nama qorratee argitu waan oo'i qabu beeka. nama rakkatee argitu waan bal'inni qabu beeka. dukkana dura seenuu qabna ifaa osoo seenin gaafsan ifaa jabeeffanna. dubartiin duraan amantii addunyaa dabran keessatti cunqurfamaa fi mirgisii dhiitamee dhiibamee akka isin itti rakkataa turte yoo agartu har'a amantii islaamaa bakka inni fuudhee dubartii kaahee yoo laaltu islaamummaa bifa saniin qabatti. dursoo wallaahi لتعرف كل أخت مسلمة أنها لا عز لها إلا في ظل هذا الدين العظيم. والله دبرتين مرتو والنسين بيكو قبدو أمانتي فدي كيس سوسينتي وان هاگا قادس أمانتي إسلاما جلتي مرقاف كبجاف ألفين أرقدتو أمانتي بيرو كيستين أرقدتو الذي رفع قدرها ومكانتها صدركا إسي قدنا إسي ألفودي قمتشو بيلما قبيف قبيفي قمتشو أجائبا كنو يو إذا سارت على نفس الطريق الذي سارت فيه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين وان كرادو برتوني قرقدون الدنيا كان دينك سيسا يو ديمتي إسلام ما كان كقبتو تاتي والله وان جرسون أن أمامي إسلام ما انقبو في جرو قمتشو جرو راها جرو تمسا كان متي جرو راها أك إسين جرأتو دبان دبات كبيتو في ججا ولمان إسلاما تاريكا كيس ديمي هرقفي فولا تاريكا غرقلچه miidhaa fi cunqursaa dubartiin amantii duraanii keessatti qabdu ifanuu baasan. tokkoffarratti yoo fudhanne dubartiin mirgi isiin qabdu maali yoo jenne tokkoffarratti almar'atu indal igriiq warra giriik qaroomina guddicha ka jedhamee beekamu akka addunyaatti qaroomina miti gogoomina guddaa keessa turani qaroomina guddicha ka biyya giriik jechuudhaan beekamu كيستي دبرتي مركسي كانت محتقرة مهينة تفتمتو قدبوتو حتى سموها ريسا من عمل الشيطان. دبرتي جتشون نجسة وان فكتا وجين شيطان الرا أرقمتي. وكانت دبرتين بي جريك يوكين أمنتي جريك كان كيستي كانت عندهم كسقط المتاع ميشاق وشاشا بد الدرب متلكا أما تباع وتشترى في الأسواق. gabayaa keessatti akka hoolaaf re'ee dhaabanii gurguranitti bitamtee gurguramaa turte. masluubat alhuquuq
كمرق إسير ساممي ديبمي محرومة من حق الميراث وحق التصرف في المال قبينيا وفي قبدو قبينيا أنفا قبدو كيس أكفيتتي جراچو دبتي قبينيا يو أبان الرادوئ يو كنجار سدوئ آلو دبتي ومما يذكر عن فيلسوفهم فيلسوفيتش قدتش كجدام سقراطس يو كن سقراط غير أمو سقراطس وأن إني جديد أجيسني نمو نكون نما قدا جتي الدنيا لالتي dubartii irraa wayita dubbatu ka jarri Sokiraatosiin qaroomina guddaa biyya Giriikii fide jedhanii tilmaaman sun waan inni jedhe inna wujuuda almar'ati huwa akbaru mansha'i wa masdari lil'azama dubartiin addunyaa gubbatti argamuun rakkinaa fi hir'ina miidhaa fi rakkoo addunyaa kanatti fide kanaafuu addunyaan dubartiidhaan miidhamte inna almar'ata dubartii jechuun jedhe tushbihu shajaratan masmuumatan muka keessisii summii qabu حيث يكون ظاهرها جميلا قبان مكسني بريدا ميدقا قلبنا ما هتا ولكن قالوا عندما تأكل منها العصافير ويتسنبرين قبا قبتي مكسن إرا فري فنانتو سمي إسي كيس جروف ججة موتو حالا ويتمسن دوتي سنبرين جديتي دبرتي مكا قران إسي كيس سميك أبو مكا قران إسا كيس سميك أبو كقبان إسا بريدو اتفكيسي ويحدثنا التاريخ عن اليونان يونان يمكن بيجري كان الراسينا ويتروهم قافا فجورا في حرام ما في الزنان سقاق لما جرك الستي فقي فمي سر مليبل إفمي دبرتين سدركا قدوك أبدي جدا يوجعل لك أبات الزنا تليدي ونسبوا لها التماثيل للغوان الفاجرات فكي وهي بج وهي تلشني أكشان قليتي كانت تلشني في دبرتين تأترا وقد أفرغوا على الفاحشة ألوان القداسة وان أجائبا كيسا دبرتين تكا قل لا يوبر باد دماء سترا زنا دليدي إلهي إسان قبارا نتئحات جدا ومن أجائبي وان أجائبا سينان دبتو كيسا كارومنا بيجري كيسا تدبرتين قبدو أنهم اتخذوا إلها اسمه كيويبيد ربي توكو قبان جدن جري كوان قباران توكو تابوتا كيويبيد يدني كيويبيد يتشون أفان جريك أفان كينياتي المجالله كان جدامو كيويبيد جدنيتي وان كان مقاتي مقاسا وان أجائبا واعتقدوا أن هذا الإله المزعومة ثمرة خيانة دبرتي وهي دبرتي تكتو duraan jaarsa isii wajjin osoo jiraattu jaarsa isii gantee nama biroo wajjin sagaagalummaa dalayte rabbiin kun isiisan irraa hojjetame jedhaniiti waan sammuu nama ittiin amanne waan fokkataa waan silaalama kolfisiisu mara dubbatan waan ajaa'ibaa dhageessanii amantii biyya Giriik keessatti mirgi dubartiin qabaachaa turte watuxkii ba'dul masaadir غازتان ودو غري ويتا اوديسو وانجلو انه كان للمرأة الاسبرطية دبرتي اسبرطية تيدم تغوسة كوتوري بيا غريكيسا الحق في ان تتزوج باكثر من رجل واحد نما تكو اولتي هيرون دندسي وانجلو دبرتين وسو جارسك ابدو اما اللي جارس بيروت التهيرو مؤكدا ديتو مرغا دبرتي كنني في ترانجل ان امنتي غريكيساتي دبرتين مرغسين ارغتي مرغا كان فكاتا جدان سينان أكو مثلا ما فرتي وقدبتو المرأة عند الرومان بيروم روما كيستي رومان دبرتي مرقسين قباتا ترتي روما كيستي كان شعارهم فيما يتعلق بالمرأة ملتون جري دبرتي الأفلافكا هني بوجاني دبرتي رتي متأنسن ويتدبتا مؤكنا جدا إن قيدها لا ينزع هدان سين نمته تتأت نمران بقعو ونيرها لا يخلأ ibiddi siin namatti qabsiifte namarraan dhaabu jedhanii dubartii xiqqeessaa turan jedhan biyya roomaa keessatti yookiin amantii roomaa jalatti وكان الأب غير ملزم بقبول ضم ولده منه إلى أسرته كيستو dubartii wayita argatanii jedhan fuudhanii miila ofii jalatti darban yoo daa'imni sun miila abbaa qabatte daa'ima san fuudhanii guddisan yoo daa'imni sun miila abbaa qabatu didde badhe darbanii daa'imni sun beelaa fi dheebuu fi aduudhaan qorraan duuti jedhan dubartii mirga kana waan akka waan mucattiin daa'imni amma dhalatte waa beeytu fuudhanii miila abbaa jala kaa'an yoo abbaan mucattiin sun abbaa san miila qabattee ka ulattee urgoofattu taate fuudhaniiti maatii ofiitti dabalanii guddisaa turan qallabanii yoo mucattiin xiqqoon sun taamaan beeyde sun ima calliftee teette mucattiin of dura rakkina nuu hiddi jedhanii fuudhanii badhe darbanii aduu fi
beelaa fi dheebuudhaan qorraan addunyaa gadi dhiifti jedhan. Subhaanallah, subhaanallah. ومن عجيب ما ذكرته بعض المصادر والراجي سينان الدنيا قال ميس كيسا بيا روما أمنتي روما كيسا تدبرتين حال إسين ترت كيسا وان سمون ما لقو أمسور ركتو إن مما لاقته المرأة في العصور الرومانية قدابي رومان كرو من إساني كيستي جنكور سا دبرتين أرقيت كيسا أنه ليس للمرأة روح دبرتي روحيهن قبدوان جدمو تعذيبها بسكب الزيت الحار على بدنها زيتي دم في سني بدك نفولني جسمي سرت قدنك أن وربطها بالأعمدة وتبته الأني بلا بندوتي جدا بل كانوا يربطون البريئات دبرتي القلوب بديتك كان أمني هذا جسمي يسيقو توت أتأني إرقاسي بيدون الخيل إرقاسي فردوت الأني فردون لفرهر كسانيتي فردون قلوفتيني والتأسوسي فردون هركفتي في دون هركامل إسي جسمين إسي يكون أفان جمتان إسي يكون راجع أبي بوتوتي لفين إسي يكون أدى يا إيد مجدًا بيروم كيستي دبرتين مرقا كان كيسة ترتجدًا. الله أكبر. سينانو قدبة أما اللي بيا تشاينا يوكين أمنتي تشاينوتا كيستي تشاينوتا دراني دبرتين شبهت المرأة عندهم بالمياه المؤلمة دبرتين بشان أوآ التي تكسل السعادة والمال قبينيا في قمتشو راها الدنيا كنا مرة ديتو بشان دنفتي دبرتي فكيسا تران نمني چاينا أمنتي چاينا كيس سجرو هدون إساء أكا أمنتي چاينا حيمتي يستطيع أن يبيع زوجته كالجارية جارتي إسايو بريت أبشاي برين كيسي دمته قد باسي قبايا كيسا آبي كركرو دنتا أجدا. وإذا ترملت المرأة الصينية دبرتي بيا چاينا كيستي حال دبرتين توت كيسا دبرتين جارس الرادو ايوي أرامل تاتي كان حفتو تاتي أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة والرجارسا إسيك أبين إسيتيف إسيلي أكمل لك آتتي والجمان دالانيتي أكفد أنكودن وان أجائبا كيسا نمني جارتي إسايو جبه وكين اتئاري قد bahee boolla qotee osoo isin jirtu qabrii keessa kaa'ee biyyee itti raree achi keessatti akka ruuhiin keessaa baatu godhuu mirga qabaa inumaa irratti ajrii yookiin mindaa argata waan jedhamutu amantii chaayinaa duraanii keessatti galmeeffamee lafa jira. Kabajamtoota ulfaattota keenya sagantaan keenya kan mirga dubartii qooda tokkoffaa seenaa kutaa lammaffaadhaa har'aaf asitti gabaabata. hanga sagantaa barnoota birootiin sagantama kana jalatti walitti deebinutti wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.